Aartistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Aartist Leencoo Guddinaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa kan baay'ee namatti toluu fi akkasumas kan nama baay'ee hawwatullee isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kan isinirraa eegamu egaa chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundasaa irratti illee feesbuuk, teelegiraam, tiiktook kan qabdan hundasaa irratti illee sheer godhaatii aartistii keenya kanaaf akka inni viiyuu hedduu argatullee godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kanaafuu egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti sinaa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beektan egaa aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Aartist Leencoo Guddinaa kanaan dura uummata Oromoo biratti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha. Keessumaayyuu aartistoota dhiyeenya kana kakaa jiran keessaa aartistii tokko jechuudha. Aartistiin keenya kuni egaan aartistiin keenya kuni sirboota jaalalaa garaagaraadhaan illee kan beekamu yommuu ta'u, ammas egaa kunoo aartistiin keenya sirba haaraadhaan dhufeera isiniin jechaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya mee akkamittiin simattu isiniin jechaa egaan warra aartistii keenya kana jaallatan hundumti keessanuu koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan waa'ee aartistii Leencoo Guddinaa sirba isaa haaraa kanatti gaafa deebinu aartistiin keenya kun egaa sirbi isaa mata dureen isaa lubbuu ta'uu kan jedhuu fi uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu kana argata jedhamee illee kan yaadamudha daawwattoota keenya. Egaan akka aartistiin keenya kun jedhetti sirbi kun baay'ee kan itti gammaduu fi akkasumas illee hojii koo keessaa hojiiwwan na boonsanidha jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan sirba isaa kanatti illee akka inni baay'ee hojjetee illee itti dhufu abdii qabna jechuudha. Innis egaa aartistiin keenya kun akka toora feesbuuk isaa irratti dubbatetti sirba kanatti kilippii hojjechaa waan jiruuf dhiyeenya kana gidduutti nu egaa isiniin jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan sirba isaa kanatti immoo akka inni bareechee sirriitti bareechee qopheessee dhufuuf illee abdii qabna. Akkuma beekamu aartistiin keenya kun kanaan dura immoo sirboota garaagaraa nuuf fidee ture jechuudha. Keessumaayyuu albama dhiyeenya kana gadhiisee tureen uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu kan argatee fi akkasumas illee sirba qeenxeensaa miiliyoonaa fi isaa ol kan argatanidha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan aartistiin keenya kanaan immoo sirba isaa kana lubbuu ta'uu kan jedhu kanaan akka inni bareechee illee kilippii bareedaatti hojjetee qabatee dhufullee abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufnee kana ture waan amma xumura qophii keenyaatti na daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma sirra deebi'uun jedha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatanii akkuma beekamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundasaa irratti illee sheer gochuun jalqaba. Akkasumas illee yaada keessan immoo koomentii jalatti kaa'uu hin dagatinaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo kan biraa qabannee walitti deebinutti immoo horaa bulaa deemanaa.